Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Adha video barumsaa qabadhee isiniin dhufne. Adha obboleewwan kiyya gammachuu kiyya agarsiifatuu fi akkana waliin gammaddanii naa gammaddanii du'aa itti naa gootanii fi kinoo akkuma sitti argitan mana rifeensaa banannee jirra. Mana rifeensaa hojii isaa jalqabuuf haaraa kunoo amma banne kinoo kana fakkaata. Adha jalqabuuf bismillah jennee adha jalqabuufi adha banuufi kinoo daawwadha asuma muuxannoo rifeensaallee sirritti aga durii caalaallee fudhadhee barumsa irraa isinii kenna inshaallah. Mana rifeensaa banannee kana fakkaata du'aa itti godha. Maashaallah jedha du'aa itti godha kana fakkaata. Ka rifeensa istiimii keessa godhanii kuni bakka rifeensatti dhiqanii kana fakkaata. Nama yaamnee asitti du'aa xiqqaa isaa godhatuuf inshaallah. Kanaaf asirratti kinoo nyaata mimmi'aawaa gosa adda addaa dhiheessinee jirra. Sister Love Salon argitanii maqaa saloonii kennaati. Nama sadiin obboleewwan nama lama ana wajjin nama sadii banannee Sisters Love Salon jenneeni. Kinoo bakka mataatti tolchanii katti qorrisiisanii meekaappii hinnaas dura isin barsiisa jedhellee inshaallah. Asii achi yoo rabbi jedhetti yaadee isin barsiisa. Hinnaallee keessatti hojjannaa. Rifeensallee keessatti tolchinaa. Fuulas meekaappii waan kana hojjannaa. Mana saaloonii rifeensa dubartiiti. Kana fakkaataa gadhiyoo tanaa kanatti biizii tahaa jira. Ana obboleettii teessanii kinoo hojii kana jalqabuufi inshaallah. Obboleewwan babbareedaa na jaalatuun na jala jira. Naaf gammaddan jedhee abdii qaba inshaallah. Kinoo kana fakkaataa du'aa itti godha. Amma jalqabaa jirra haarawaa waan tokko tokko keessatti bibbitanne. Akkanatti jalqabuuf mana rifeensaa inshaallah. Hinnaallee takka takkaa waraabee amma asirraa achi isinii agarsiisa inshaallah. Rifeensa silaa rifeensa namaa asirratti agarsiisaa hojjechuun hin taatu rifeensa namaa irra guddaa nama muslimaa ummata Sumaalee ummata Oromootii kaasitti hojjetu. Uummata isaanii rifeensa alatti argisiisuun hin ta'u garuu hinnaa harka isin agarsiisa inshaallah. Kana fakkaataa asitti nama yaamnee ganama quraanatti qaraasifnee maashaallah. Amma immoo nyaata gosa adda addaa finnee asirratti nyaatuu fi wajjin gammadoo fi obboleewwan ollaa wal jirru wajjini. Daawwadhaa itti booharaa du'aa godhaa yoo rabbi jedhee yookaan barumsa babbareedaa muuxannoo babbareedaa guyyumarraa asirraa fudhachaa deemuun isiniif agarsiisa. Kinoo keekiin kenna kana fakkaata. Wajjin muruu fi inshaallah. Kinoo argitanii nu sadii kanatu wajjin banate. Sister Love Salon jennee. Kana fakkaataa ittiin booharaa du'aa itti godhaa isiniin jedha obboleewwan kiyya inshaallah. Yeroo itti aanutti viidiyoo bareedaa barumsa irraa isiniif ta'u qabadhee isinii dhufa inshaallah. Barumsa irraa arganna jedhu adhaa fi kana fakkaataa itti booharaa du'aa itti godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.